Bismillahirrahmanirrahim. Galatoomaa dura hireetan naa kennuu keessaniif dhaamsa kana dhaamsa yeroo isaa jiranni uummata keenya dabarsuudhaaf waan barbaachisaa tokko. Duuba dhukkubni kun akkuma namuu haga tokko irraa dubbisee irraa dhagahee jiru dhukkuba aalama guutuu rifachiisee haala badarraan jiru. Dhukkubni kun bifaan nama qaba, bifa tokkoon nama hin qabu. Wanni rakkoon isaa takkasanii nama garii akka wayiitiin qabee garii sanii gadiin qabee garii sanirra jabaan qabee akka nama qaba. Namoonni amma dhukkubni kun qabee irraa fayye hedduu yeroo waliin haasawan akka waan namaa himanii jidduu fiiti kun waan waliin himanii dura bowwoo ofirratti argamu dhukkubii mataa badduu ofirratti argaa samboo dagaa in qufaasisaa asii tana lubbuu tana keessaa waan nyaatanii qufaa qufaan kun qufaa goggogaa wahii wamaa namarraan buune goggogaa badaa tokko haga torbaan tokko akkanis godha jechuun samboo dagaa lagdaan guyyuma gabaabaa booda eegalamti lagdaa fi dhukkubii mataatiif asii qufaasisuun kun gara torbaan tokko akkana walitti in deema eegasii gaa yoo rabbii namarraa laaffise malee gara sombaa dabree hafuurri akka waan duubaa fi duraa walitti nama qadhabamanii rakkoon isaa baddullee irratti isiisanii takka lagdaan namatti guddattee nama dhabu nama miidhu karaa sanii nama miidhu talammataa ammoo hafuurri kun egaa garaa hafuuraa sanii guddoo nama miidhaa wanni mana yaalaa seenuu namatti dirqaa irra guddoo waan hafuuraa kana bifti isaa gaa dhukkuba torbaan lama torbaan sadee nama harkaa qabu kana keessatti baay'ee haga sanitti nama miidhu kiiloo 10 irraa haga kiiloo 15 hagana miizana jiddu galeessa namarraa inni isaa haga sanitti jechuudha. Turummaan dhugaa namaa galtee hagam takka torbaan lama torbaan sadii keessatti kiiloo 10 irraa 15 namni hidhatee jechuun waan guddoo dhukkuba akkasiitti gaa rabbii nama isni harkaa qabullee maraa rabbi irraa haa kaasu. DrYuusuf isin yeroo jalqaba wanti kun isinitti dhukkubbiin akkana isin beeksisu waan kana ta'uu shakkitanii jirtu akkasumas ammoo maalirraa ammoo akka isin qabee yoo beektu tarii erga isin qabeen booda ammoo mana yaalaa dhaqxaniiti isa ta'uu isinii mirkaneessanii? Bakki naanna qabe Jum'aa masjidatti salaannee anas salaachisee samboo dagaa yeroo salaachisee dhabaan nama hedduu dhufee namuun kuunsi salaamaa yeroo sodaan eegalamte galgaluma san ifiitti na dhagayame dhukkubii mataatiif dadhabbii fi ammallee wanni guddoon nafa mara si daakaa nafni guutuun akka jiruun daakama. Eegasii gaa anumattu hin sodaanne dhugattoonni jabduun takka rabbinaan gargaareen hin sodaanne beekamoo akka isa taate alaamaa mara yoo dubbisu isaatti walii galuun naa galte mana yaalaa ammoo dhaquun barbaanne akkasumatti gara torbaan tokko taa'ee ijoollee irraa adda baheetu maruumii kiyya keessatti irra baay'ee namni yoo dhageenye addumatti jechuuma keessa taa'ee haga Senegaa waan ofiituu dhuguu waan ofiituu kanatti hafuura baafatu akkana bifa kanaan yaalu qabannarraa fagaatee ooba keessatti turuu waan akkanaa kana keessa torbaan tokkoof waa akkana ture halkan tokko duuba lagdaan narra guddattee diqqoo na gaggarsuutti dhihaattee hin gaggabne illee dhugatti diqqoo ammoo wallaalee haga tokko yoos ijoolleen xiyyeeffatanii osoo quban qabne ambalaasii yaamanii ambalaasiin dhufte manatti isaan to'anarraa fuudhee eegas guyyaa lama boodamoo naa bilbilee wanni sirratti argamee jira mana yaalaa si geessinu akkam jedhan hin barbaadu ammaan haala bareedarra jira irra bahee dabre haqni lakkaan dubbiin irraa laafuuf jirti hin barbaadu mana kiyya taa'e hagana jechuudha gabaabinatti. Egaa manatti deebitanii mana yaalaan turre manatti deebitanii akkamittuuf gargaartanii waan kanarraa dandamachuu dandeettanii? Maali iciitiin? Wanni ittiin gargaaran dura wanni kun qufaa ta'utti fassarri irra guddoon baabuma qufaa huluma qufaa kanatti dhiheessee eega huloo qufaa taate wanni qufaan namni ofirraa ittisu maali? Wama dur aadatti namni qufaan ofirraa ittisu marattuu dhimma bahe. Irra guddoon itti dhimma bahe xuuxxoo irra guddoo ammallee wanni itti dhimma bahe takka tabiraa qullubbii adii kokkeen nyaattu qullubbii adii kanatti dhiqimsee akkana waan jedhu akka tokko guddoo hafuura baafadhaa. Yoo ammoo waan hedduu waan oophaa kana zanjabiila haa taatu waan garagaraa kana oophaa kana xuuxxoo kana haa taatu waliin danfisee bishaan kana oowwaa isaanii kana akkuma shaahii dhugaatu rakkoo bunaa addaan hin dhaabu nu dhuga ammallee beelarraa fagaatee akka garaan kee yeroo hundayyuu waan akka maraqaa waan maalii waan oowwituu tana yeroo hundayyuu garaa guutee akkasitti humna achirraa godhadhu sanittiin jabaadhee
wanni biraata ammoo boodarra eega waan as keessa na goggoge kana marayyuu as keessa duraan miidhamni guddaan na dhagamu wanni guddoon itti fayyadadhe xuuxoo fi qullubbii fi shunkurtii zanjabiila walitti ciree walitti danfisee hafuuratti baafadha. Hafuuran baafadhu kana waan as keessa na jira kana guddoon irraa buqqa'e bifa saniin waan tokkollee waan guddoon goone kiniini yoo mataan dhukkubbii fi lagdaan irra guddatu kiniini dhukkubbii balleessitu sa'a 4 sa'a 6 keessa marraa takka liqimsa akka waan hundarraa xiqqoo gad deebitu malee waan biraa guddatu dhimma baala. Isin iciitii kana eessaa argattan akkaataa itti fayyadamtan kana wantoota akka loomii yookaan xuuxoo qullubbii fi wantoota kana hin fayyisaa isaa maaliif beektani? Wanni kun martuu waan nama as hidhamee fi hafuuritti hidhamee fi qufa'aaf waan akkanaa kana fayyada wanni kun duraanuu beeka. Wama kana gaa wanni kun ammallee waan akkanaa kana dura buuti vitamiin C hedduu keessa jira waan hedduu garagara keessa jira waan akka sirriitti dhimma bahu wama duraan wama yaadni keenyaa fi malee wahirraa dubbisee. Egaa akka amma isin naa himartanitti dhugumatti waan nama gammachiisu baga rabbi irra deebuudhaan isin dandamachiisee dhiira COVID-19 addunyaa raaseef harkan kennanne wanni takkottiin ammoo iciitiin isin irraa dhageenye maali dhukkuba kanaan namni yoo qabame tokko dhoffachuu dhabuudha lammaffaa sodaachuu dhabuudha kan jedhu maali sodaan sun nama miti akkam? Dhukkuba kana dhugatti haga dhukkubni nama miidhurra haga sodaan isaa nama miidhurra guddoo. Bara ijoollee waraabessa bineensi haga bineensi waa nama gudurra haga maqaan bineensa dhawan kun nama miidhurra guddoo. Duuba wanni guddoon namni yoo rifate waan tokkollee fedha ittisuu hin danda'u. Yeroo rifatetti namni godni duraan waa ittisu dalleen isaa ka waa ittisu kanaaf keessarra bu'ume kun ni caba. Yeroo cabe irratti gaa yeroo wanni martuu seenuu dandeettu akka lafa isa miidhuu dandeettu. Yoo rifannoon sun jiraachuu baate waan rabbiin guddaan naa katabe malee ta'uu hin danda'u. Yoo rabbi du'a naa murteesse illee du'a du'ullee ammoo homaatti illee rakkoo hin qabu. Yoo ammoo rabbi jiruu naa murteesse illee jiraadha jedheetu sodaachuu baatee jabaate guyyaa kee eegamu malee hin du'u yoo jedhe waan hedduu injifachuu hin danda'a namni jabaatee cuubii. Silaa duutu guyyaan dhufti garuu miidhama heddurraa baraaruu danda'a namni yoo sodaachuu baate. Sodaan egaa sadarkaa badarraa nama ga'uu jirti haga namni manaa bahuu dadhabee namni beelan mana dhumuu jiru haga namni sodaatee namni wal salaamuu dadhabee haga familiin ruumii fi namuu hidhatee walitti bahuu dadhabuu naa hima nama. Namuu ruumii fi keessan hidhatee walitti hin bahu lubbu. Walitti bahee familiin tokko keessa mana keessa waliin jiran maatiin tokko waliin haasawuu haga dadhaban takka haga lubbuu ishii sodaatu takka namni wayaa ishii sodaatu. Yeroo ala bahee waa bitatee dhufu wayaa tana maraa dhiqaa jedha achitti buusee dhiqu. Sodaatu jechuudha namni sodaatu. Haga sadarkaa saniitiin nama ga'u jira. Duuboonni guddoon sodaa sanirraa fagaatanii dhukkuba laafaa miti. Yeroo sodaatinaa jedhuun dhukkubni laafaa wamaa hin badadinaa ofirraa waan feetan godha jechuu miti. Dhukkuba ofirraa eega waan silaa ofirraa eeguun qabdu hundaa godhuun dirqama. Garuu gaafa maraattee sodaattee dhukkubni akkasitti hin dhufne ofirraa eega. Dhukkubni kun dhukkuba gabaabaa 7-2 keessaa bahanii. Garuu dhukkubni sodaa yoo si seene keessaan bahanii jechuun bineensee keessaa bahuu hin dandeenye. Sanifirraa eega san torba badduu jechuudha. Erga dhukkubichi kun poozitiif ta'uu isaa isin irratti mirkanaa'ee manni yaalaallee argatee isinitti hime achi as isin hordofanii akkamitti akka fayyitan maalirraa akka fayyuu dandeessan isin gaafatanii jiran manni yaalaa fa'a muxannoo kana qoodaniirtu. Naa bilbilaa turanii guyyaa 2 oolinii naa bilbilanii haalli kee bareedaa homaa rakkoon takka illee hin jirtu jennaan eegasii keessaa bahee wanni martuu dhumatti fayyina jennaan dhufanii kun laallee isaanillee yeroo iyyuu hin qabanii warruu kadhaa dhabee namni amma yoo atu achi dhuftee isaan dibde malee isaan dhufanii sin barbaadata yoo atu barbaadde malee. Tole amma haalli naannawa keessan UK dabalatee bakka isin jirta magaalaa isin jirtan kana keessatti miidhaan inni dhaqqabsiisaa jiru ammaan kana maal fakkaata? Ol ka'aara moo gad bu'aara fakkaata? Dhugatti dhukkubni kun yoo an amma namoota an beeku hedduu gaafadhu nama hedduu qabee jira. Namuu yoo ati gaafatu akkuma naqabe kana nama hedduu namaa himanii ammoo namni mana yaalaa dhaqee mootummaa bila galmaa'ee nama xiqqaa. Garuu gaaduutii kumaaf deemti amma kalee kuma jala xiqqoo hanqattee ooltee har'allee naannoo san jirti jedhanii rakkoon jirtu manni yaalaa guutame dirree xayyaaraa ta'a Birmingham tan amma naannoo kaargoo duraa jirtu lafa guddoo lafa san akkasitti meetii itti guuranii reeffa akkasii kaayanii achi jirra. Owwaaluu dadhabanii namoota 7 dura du'ee hagarraa owwaaluu hin dandeenye wanni owwaaluu dadhabnee takka taraa wanni namni guddatee qiyaasa dha. Qabriinuu qopheessuu hin dandeettu waraanu wagaa militiriitti gadhiisa malee warri dura waan kana dalagu qabachuu hin danda'u hojii ta'a. Hedduun isaaniilee waan kanaan qabamanii jira warri waan kana silaa nama tajaajilu. Rakkoo guddoo jira haga sadarkaa amma dheengadda dhaamsi boodaan ga'e haga sadarkaa saaxinii
bokisa keessa kaayanii namaan owwaalan kana dhabamu takka. Wanni duraan biyyi qabdu ka qophaa'anii fi wanni rakkoon dhufte tokkoo miti. Haga dhabamu takka inni dhabamnaa namoonni owwaalamuu hin danda'u gubamuu qofa. Inni dhabamnaa mootummaan hin hayyamtu akkanaan lafa keessa kaa'uun hayyamtu namni illee hagas balatti dhiyaatee akkaan tuquun hayyamtu. Kanaafuu gubuu qofa dhufa rakkoon gurguddoon isaa amma leengadda namattu naman wal beeknu qabamee guyyaa 5 yeroo ooletti osoma wayyoo qabu lagdaan takkittiin itti kaatee du'e. Yeroo du'u sanitti niitii isaatii fi ilmaan ijoollee isaatii xiqqoo qofa waliin jira. Namni waliin dhufuu hin danda'u. Egaa namni kun sanuu inni qabamee dhaga'ee namurraa baqata. Haga duraan irra. Inni du'ee ijoolleen hin takka nama du'e hin gaadha. Ijoolleen xixiqqoon du'an beektu. Abbaa kee inni dakkisa. Inni du'ee jira ammoo. Nama Oromooti. Gurbaa ollaa kiyyaa abbeeraa isaati. Gurbaa bilbilanii beektaa akkana ta'e. Mee hafuura baafata baafura baafatu. Harka roof alaala hafuurri hin jiru. Onneen sochooti hin jirtu. Qaba alaala hin dalagu. Maarree du'e wayaa irra kaa'ee biraa deemaa dheen anuusi bira dhufu. Rakkoon isaa kana laala. Namnummaan firaatus bira dhufuu kan dandeenye sa'a hagam mootummaan dhuftee poolisii karaa sanii dhee maalii jedhee warra fidanii acha sanii warra meeshaa fuudhutti sa'atii hagam ijoollee xixiqqoo sanii niitiin sun reeffatana waliin akkasitti ta'an jechuudha. Waan sammuu isaanii keessaa abadaan ba'an haga jiru. Dhukkuba duute ajala yaa rabbi namaa erga du'anii nama guyyaa fi bira hin dabru garuu rakkoo akkanaa ta'inni aalama addaan kute kanattu baay'ee nama gaddisiisa namallee sodaachisa namallee rifachiisa dhugatti. Dhugaa keessan Dr. Yuusuf baay'ee nama gaddisiisa namni du'uun uumamaa dhukkubsachuunis waanuma jiru haa ta'u malee du'a kophatti du'an maatii ofii qofa wajjin qoodaman kana qofatu kan nama gaddisiisu dhugaan isa kana rabbi namarraa haa kaasu nurraa haa kaasu mee kanumaa wal qabatee amma namni dhukkubsatee kanarraa fayye kan akka keessanii deebi'ee marraa itti aanu dhukkubni kun nama qabuu danda'a laata waan kana maal quba qabdu? Waan kana haga ammaa namni beekuu hin dandeenye mootummaan ammoo dhibbarraa dhibbaa miti ifuma eegaa jetti. Namni irraa fayyalleen dhibbarraa dhibbaa miti if eegaa namuu hin beeku. Dhukkubni haarawaa waan isaa tokkollee namni hin beeku. Yoo fedhe amma rakkoon guddoo sodaatan bifa kalee deemuu malee torbaan lamaan sadii booda bifa biraatiin ammallee dhufuun isaa mala. If jirjiiree dhufuun mala ammallee wanni guddoo sodaatan taana. Gaafi if jirjiiree gaaree warra duraan deebi'ee lammata deebi'uun mala ammallee. Kanaaf waan isaa namni beekee himuu hin danda'u garuu mootummaa waan barreessitee himte akka if eegu namni hubattu. Ani irra bahee akka maddee keessaa bahee akka namni tokkollee jechuu hin dandeenye haga dhugaan arganitti jedhanii. Akka dhumaa of eeguudha rabbi namaa eegu. Mee kanumaa wal qabatee amma haalli kun biyyoota alaa kana keessatti gaagama guddaa dhaqqabsiisaara gara biyya keenyaatis tarkaanfate. Keessattuu amma yeroo ammaa kana uummanni keenya bakka tokko heddummaachuu masjiida tokko keessa baay'inaan jum'aa faallee salaatu gabaa walitti gabaachuun konkolaataa geejjibaa tokko fe'amanii deemuun baay'inaan mul'ata. Mee kanaan wal qabatee masjiida fa'a kan cufamne jira jedhama haga ammaatti. Waa'ee masjiidaa kan amantii wal qabsiifnee isin amantis dandeettii fi hayyummaa amantis waan qabdaniif masjiida cufuun gahaadha. Bananii dhukkubni kun tamsa'uunoo akkamitti ilaalama gama rabbiitiin illee ta'ee gama amantiitiin maal ajaja wanni kun gahaa ta'uu dhabuu isaa mee maal ibsitu? Dura wanni an bakka sanatti dubbatuu barbaadu dhugatti namni if eeguun dirqama. Amma baay'ee namni tawakkula rabbiitiin walitti dhee rabbi irratti tawakkula taanaa rabbi irratti hirkannaa yoo rabbi nu ajjeesse malee hin duunu yoo rabbi nutti erge malee homaan taatu ofirraa deemnaa jedhanii rakkoo akkasii wanni kun waan gaaga'ama gurguddaa keessa nama seensuu danda'a. Rakkoon tun Iiraaniin eegalamte yeroo Chaayinaarraa Iiraanitti dabarte wanni Iiraan rakkoo guddoo isirra geessu dubbisan. Warri sheekotii isaaniitiif namoonni sila amantii ummatatti labsee rabbi kadhannaa gabbahaa jedhe walitti. Tokko nafne uummanni bakka jiru masjiidaa fi bakka ibaadatti olii yaa'e. Uummanni achi wali bayaa harka inni jiruun qaban. Duuba bakka kana wanni kun wanni keessa jira. Dura amantiin teenne if eegaa namaan jetti moo rabbi irratti hirkadhaa namaan jetti. Lachuu waliin diin if eegdee rabbi irratti hirkadha. Ammoo karaa gubbaa ciiftee karaa konkolaataa irraa gubbaa raftee boraatii kaayattee akka gaarii raftee rabbi inni tiksaa homaan ta'u jechuun dubbii miti. Lafa bineensi jiru keessa hin ta'e irraa raftee rabbi inni tiksa jechuun dubbii miti. Ati if eeg dura. Rabbiin guddaan maal jedhe walaa taqtuluu anfusakum lubbuu teessanii ajjeesinaa. Lubbuu ajjeesuun dhowwama afaan amantii keessatti. Lammata walaa tulquu bi'aydiikum ila tahlukaa. Waan halaaka waan rakkootti hin seensisinaa jedhe irraaf tiksaa.
warrakkoon keessa jirtu maraa irraa tiksaadha rabbiin. Gaaf tokko rasuulli alayhi salaatu wassalaam hadiis sahihaa ka Bukhaarii odeesse keessatti waan jedhe nama kumaaxaa qabu yoo gartan akka leencarraa baqattanii jalaa baqadhaatti hin dhihaatinaa. Amma silaa nama kana rabbi tiktee rabbi yoo na erga malee na dhufu ifirraa waliin deemee waliin nyaadhachuun taati. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam guyyaa takka keessummaan jabduun biyya isaanii bakka buutee amantii islaamaa fudhatuuf lafa fagoo deemtee dhufte. Yeroo keessummaan sun dhuftu nama tokko kumaaxaa qabu keessa jira. Keessummaa manguddoo tana keessa. Nama jabaa, nama hayyu, nama horii qabu gosti isa ergatti. Balbalti isaa isa ergatti. Achitti rasuulli maal jedhan alayhi salaatu wassalaam irji faqad bay'anaaka. Waliigalteen xiyyaafamtee dhibbara dhibba guutamte wamaa harka waliin fuunu achumarraa deebii jedhan ati gal jedhan ifirraa deebii. Amma silaa nama kana kabaju jira. Nama kana silaa dhukkuba rabbitti itti ergeessaniif jirin akkas hin laalan garuu. Dhukkubni kun eega dhukkuba dabru taate ifirraa eeguun dirqama. Mana keessaan bahina nama fayyaa qabullee akka inni isin deemne godhanii addaan hidhuun amantii teenna waliin galti. Aqlii rabbi nuu kenne tanaa waliin galti. Rasuulli maal jedha alayhi salaatu wassalaam yoo dhukkubni babbadaan akkanaa kun biyya takka seene namni ala jiru bakka san hin dhufin jedhe. Namni bakka san jirullee deemee biyya biraa seenee hin balleessin jedhe namuu bakka haa hidhamu addaan jedhe. Yoo inni faamilii tokko maatii tokko keessa seene warri maatii sanii dhaqnee salaamuun hin ta'a. Irraa hidhamuu qabna. Isaanillee nu gabbahuu qaban achi nurraa hidhamuu qaba. Wanni kun waan amantii waliin galaa jechuufi. Qulqullinni amma aalamni nun jedhu kun qulqulleeffadha harka dhiqadha. Harka amantiin teenya rabbiin guddaan maal jedhe yaa ayyuhalladhiina aamanuu idaa qumtum ila salaati fagsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiq wamsahuu biru'uusikum wa arjulakum ila alka'bayn jedhu quraana keessatti. Guyyaatti marroo 5 harka keessan dhiqadha. Akka gaarii dhiqaasanuu quba ol keessa kaaya akkana dhiqa. Qeensa kana marayyuu qulqulleessa gubbaa alaan dhiqa. Sambooda funnaan keessanii fuudhaa bishaan ifirraa dhiqa. Yeroo 5 akkana dhiqachuun hojii dhiqoomtu. Waan amma aalamni hirriibaa ka'e akkas haa goonu jedhan. Rasuulli maal jedha alayhi salaatu wassalaam namni yoo hirriibaa ka'e bishaan dhuguuf waan asiidhaa keessa harka akkan kaayanii haga harka san dhiqee qulqulleessutti. Maal waan harka san irra tuqaa jedhamisaa fi waan irra jiraan beekani. Duuba waan akkanaa kana amantiin teenya amantii akkasiiti. San qofaa miti waan ajabaa. Rasuulli maal jedha alayhi salaatu wassalaam tokkoon yoo namni tokko harqifate ala in harqifatinaa jedhe wayaa ofirra qaba. يوكن هركة كيسن الركاية حديث صحيحة كيسن إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته سقال اللي قد هاقبته ويا الركك أبي أمة اللي رهاق أبو جل رسول الله عليه الصلاة والسلام قلنك وقاكم تقفب أفردورة دبيتون دبتهم عالم أما قلتيفي نمني تقول وأفاني تتملك دبين جرام لا وأنكم مرتو دبيتون كيا توكل ربي سنقود وأما سيدتي ودي مسجد hidhaa namni tokkolleen hin jiru. Namni masjidni mana rabbiitiin jedhu tokkolleen hin jiru. Masjida dhaqanii salaatuun ajrii guddaan qabdu namni jedhu tokkolleen hin jiru. Masjidni mana rabbii dhaqanii salaatuun waan guddoo bakka itti baqatan bakka rabbi itti kadhatan. Garuu yoo rakkoon dhufte masjida kana yeroodhaaf masjida hin namni tokkolleen namni masjida hidhaa jedhu tokkolleen hin jiru nama maraate malee yeroodhaaf salaata masjida salaannu san mana keenyatti deeffachuu dandeenya. Dubbiin hagana laata. Yeroodhaaf in dandeenye. Maal daliilli si eegalaal waan didiqqoo kanarra diqqootiif mana salaataa nu jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Namni tokko yoo qullubbii nyaati afaan isaa ajaawan ummata din dhufini masjida jamaa'aan dhufina mana keessatti salaataa. Maal ummata miitani. Qullubbii moo amma shunkurtii moo corona virus tuudha nama miidha. Namni tokko jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam yoo mana fincaanitti hajame masjida dhuftee jamaa'aa san dhiiftee firraa mana fincaanii dhaqxee hajaantee baatee jamaa'aa dhabuu hin dandeette. Yoo beelofte dhaqxee dhihana nyaatuu hin dandeette jamaa'aa san dhiiftee jedha. Wanni kun martuu waan lallaaftuu dhukkuba kanarra laaftuuti. Eega waan lallaaftuu saniifuu rabbiin nu hayyamee masjida dhiiftee manatti salaatuu hin dandeettan hin jedhe akkamitti dhukkuba guddaa aalama guutuu jilbiinfachiise aalama guutuu harka kennachiise kana akkamitti namni laaffifatee eega dhukkubni kun bu'ee namni kumaan dhumatee namni halaakame eega si masjida irraa baqachuu hin danda'a.
Eegasi waan akka baqni namaan fayyadu eegasi. Akka lama yoo godhan guddoo bareedu. Yoo duraan guyyaa dhukkuba kana dhagayan ji'a sadi dura ibsuufi. Yoo ji'a sadi dura silaa aanaan addaan hidhan biyya marayyuu. Aanan tokko hin dabru jedhan. Mootummaan waan nyaata makiinaan buuftee kun achirraa fa'ate. Silaa aanaa san waan addaan hidhaniif hin qabu eegasi. Gabayaa namni hakee yaa'ee dalagatu maa aanaa sun namni biraatti hin dhufne qulqullu. Amma immoo eega wal keessi yaa'insi jiraate. Eega magaalaa ta'an namni dabruun jiraate. Bakka nama walitti qabdu hundayyuu dhukkubni kun inshaallah hin dabra yeroo gabaabduu keessatti dabra garuu haga dhagaa darbamu kana namni jalaa riqu yeroo rasaasni deemu namni keessa hin galdaa'u jalaa riqee yeroo wanni kun dabarte eegasii lafa ol kaa'u aqliin agas namaan jedhe kanaafuu yeroo namni qilleensi galdaa'u jiru jalaa riqnee masjida keenyallee yeroo of dhaabanne hujii keenyallee haga dandeenye goone ammoo rahmata walii goone mootummallee biyya quba qabaatee ummannillee hiyyeessee fi quba qabaatee nama guyyarraa waan nyaatu guyyaa kana dalagatu malee waan nyaatu hin qabne xirri guddaa namni keenya. Kanallee wal quba qabaannee wal gargaarree haga bubbeentu nurra dabartu jalaa haariifnu jedhaan. Tole Dr. Yuusuf Nuuree akkasumas dhimma biraatiif illee akka jarjaraartan himtanii turtanii ulfaadha hedduu galatoomaati. Uummanni biyya keenyaatis waan kana akka dhaamsa keessan dhagaatee hojiirra oolchuu fi yeroodhaaf masgiidarraa akka dhaabbatu namuu akka mana salaatu geejjiba konkolaataa uummataa kanas baay'inaan yaabbachuu dhabuu fi bakka gabaatti heddummachuu dhabuu asumaan dhaamsa dabarsinaa irra deebuudhaan baga rabbi sin dandamachiisee baga irra aantanii ulfaadhaa galatooma. Galatooma galanni keessan. Hajee daawwattoota keenyaa kan nama haasofsiifnee fi keessummaa keenya kan ta'an Dr. Yuusuf Nuuree UK United Kingdom yookaan Ingiliz jiraatanii dhukkuba COVID-19 irraa kan baraaramanii muxannoo qaban kan